Yoo yaakam jirtu nagaa keessanii ani siriif jira galata rabbi guyyoota muraasaaf itoo taane ji'oota dheeraaf wal harkaa bannee turre so sin itoo taane natu badee ture social media irra so waan inni social media irra badeef demoo hojiiwwan tokko qabadheendha yaa personally hojii ofii kottu jedhu jechuudha so dirqama wanta na barbaachisu hojiin sun sababa sanaaf an badee kanaaf dhiifama sin gaafadha Karena wanti nu sore giddu jiru waan baay'ee uumamee ture iddoo seeti. So kaameeraa irratti mul'ate wanta antiin ta'u otoo hin taane kaameeraa dudduubarra jechuudha. Kan nuuf sore giddu jiru jechuudha. Wanti jijjiiru hundumtu wanti tokko jiru ture. So wanta sana dubbachuu miti irra kan hin dhufe. Amma guyyaa irraati kaasee gara social miidiyaatti deebi'uu yaadeen dhufe. Nan deebi'ee jedhees yeroo darbe community korretti post sinif godheen ture. Garuu dammoo hin deebine ammas hojii marattan biizii ta'e kana boodaan man danda'u deebi'uudha. So hojii nan hojjedhu sanbataa qidaan waan ta'eef guyyaan firii argadhu. So guyyootawwan kaan immoo hojii isaan irratti dabarsaa jechuudha. Amma dandeetti garuu guyyootaan sanbataaf qidaameetiin ala guyyoota kan itti dabalee viidiyoo hojjechuun yaada viidiyoowwan babbareedoo jechuudha. Wanta ni yaadis waan baay'ee jiru viidiyoowwan. So haala sanaatiin nan deebi'e jedhee yaada man danda'u. Ana video wan Kenya ana sore guddattu wantu wanta baay'ee irraa dubbachuu wada hin barbaanne makanatti yaa video kan biraatiin sini dhufu waan an barbaadeef jechuudha sababa sanaaf wada irraa dubbachuu fi fedhan qabu anna video way tokko waggaa darbe keessa waggaa darbe manam jedhama naannoo ji'a torba ji'a ja'an kana jechuudha video tokko waliin akkasumas TikToker beekamaa Shawwan Gizaa wajjin ta'uudhaan jechuudha. Shawwan Gizaa wajjin Naafiyaar wajjin ta'uudhaan ammas obboleessa koo gammee kan jedhamu wajjin ta'uudhaan kan bilbilaan waraabame jechuudha. Wanti hundumtuu bilbilaan waraabame aayidiyaa dammoo unutu baasee iddoo tokko ta'uudhaan unutu baasee aayidiyaa sana baasne editingii kaameeraa manaaman anatu hojjete waan hundumaa jechuudha. Waan hundumaa anatu hojjete na diraamaa gabaabaa naaf beek jedhama turbeensaa siif qabadhee dhufeera. Soskii diraamaa kan ilaalaati. Diraamaan kun yaa gurboota yookaan shamarran biyya Dubaay argaman fi jireenya isaanii mo'achuuf jecha gara Dubaay galanii shamarrawwan hojii hojjetan irratti hundaa'a jechuudha. Iski diraamaa kana ani amma yaada isinii kennurra ofiima keessa ilaalaati koomentiin ulaadha. So diraamaawwan akkasii hojjechuuf baay'ee ulfaatu. Daa'imman ani silkii lama fayyadameen hojjedhe Samsung S25 fi iPhone 15 Pro Max ittiin hojjedhe jechuudha. So kaameeraa lama fayyadameen hojjedhe silkii lamaan jechuudha. Yaa silkiitiin hojjetamee yoo xiraan isaantiin garisiin jalaa bu'eef jechuudha. Standardii fiilmii guutuu ibsuu danda'a. So iski diraamaa kana ilaalaati ammoo dhumaatti yaada keessan koomentii irra naaf kaa'aa. Baay'een isin jaalladha. Subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Kana booda immoo kanneen dhaloota amaaraa ta'an irratti argitan hojiiwwan babbareedoo karaa YouTube kanaatiin nuti immoo bareechinaa qabu bareedaa inni hojjenna jennee ni yaadna. So ana akka yaada mataa kootti akkasitti yaada. Ana hojjedha jedhee jechuudha. Ana warra kan jajjabeessu immoo kan wal qabnu nuti jajjabeessanii wal jajjabeessanii wayyaa. Subscribe gochuu kan daganne baay'een isin jaalladha beektu siniyyuu. Ana sagaleen kun immoo xiqqoo furdateera. Qufaan naqabeeti waan ta'e tokko gochuu hin dandeenye. So wanta fayyadamu qabu fayyadameera kan nagadhiisuu hin dandeenye. So kanaaf immoo dhiifama isin gaafadha malee nama guddaa ta'e miti akka warri mucaa isin dur beektanidha. Nama guddaa galatooma subscribe gochuudhaan kan isin affeera jechuudha galatooma. Bareedduu koo jirtamini siin jira naani dhugaa akkam turtiin akkam ture. Iddee sana baay'ee tokko natti toleera natti dhugaa. Sibirallee akkam ture. Akkamiree osoo dabadannee maal sitti fakkaate? Anatti ammallee amma otoo dhuftee baay'ee tokko natti tola. Dhugaa otoo amma dhuftee baay'ee tokko natti tola natti. Tolee. Maamiin silkii bilbilaa jirti takka sii deebisu takka qofa siin deebisa dhugaa. Hi, Mami.
akkamiti jirtamini? Si jira dhugaa maamii koo akkamiti hojiin akkam ture? Nuuf nu ta'e homaa tokko rakkoo tokko illee hin qabnu kunoo akka barbaannee keenyatti jiraachaa jirra. Ati baganuu jiraatte osoo siin qabnu maal taana? Baay'ee nutti toleera. Jiraam amma nabraatii gadi ba'e malee jiraam. Nagaa dhibeen tokko illee hin jiru ammuma nabraatii ka'eetu gadi ba'e malee. Uff maamiin immoo inni dawwallee hin beeknu nuti guyyaa takka illee. Inni egaa akkuma baadiyyaatti ijaa guddateef nu faana egaa osoo dawwalleef illee osoo as waamne illee ishii jedheen dhufu yoo dhufes immoo nu faana walii galuu hin danda'u kanaaf jennee madhiisne. Gara fuulduraatti mari'annee akkas goona gaashii rakkoon qabu maamii ko. Torbee kana keessa waan dhufuu fi mana sisirreessaa sirriitti. Dhufuu fi dhugaa nuti illee kan caalu kan si yaadeeru unudha dhugaa baay'ee si yaadnee jirra. Obboleessa keessan kanas dawwalaa gaafadhaa bilbilaa fi. Meerree mucaan kun nufu. Abi. Maal rakkina jira? Maaliif gargar baatanii teessu? Tole waaminan dubbisaa tanima. Maali jitaate? Kota abu maannet immoo maamii bilbilee. Maayii ko dawwalee? Eeka. Asma'a. Gahee dhufeera kunuun kottu. Maamii? Ara jira dhugaa rabbii. Anillee akkuma kana kunoo kan mataa kiyya si dabbasaaf irraa godhanii bakka amma ammaa ijoollee fakkaata. Yaa'u haala biyya keenyaan beektamiti. Jira dhugaa rabbii akkamati. Inni nama dammoo muudiin isaa inni hafa usirima maami dhugaa. Haaratiin agarree dhugaa rabbii ulee hokkoo wayii tokko qaba isaatiin akkasi dhubuk si godhee malee odeessatu argite kolfa si fita. Ani lakkani inni mana kana dhufa taanaan hin jiraadhan nan ba'aafi mala. Dhufuu bilaa'e. Waa dhugaa rabbi akkattiin si yaadee jiru. Era dhugaa rakkinaan qabu waaqayyo jira. Timmoo babbareedeera. Jaarsa argatte itti toleera. Sitti toleera baay'ee jaarsa argatte achi. Maal rakkoo maal rakkina qaba maal? Anu fuudhuufi. Inni fuudhuufi. Innis fuudhuufi maal rakkoo maalii qaba? Hin fuudha inni fuusisuuf hin jira. Rakkoo takka illee hin qabdu dhugaa. Ayyee bakka maami dhugaa rabbii isin eegaa illee amma gadi bahee jalasoonni kun eegaa jiru. Isaan bira deemeen iddoo wayii tokko geenyee dhufna. Ayyee bakka shimaami ko rakkina qabu. Dhugaa nuti illee akkuma kana dhugaa rabbii. Ayyee rakkina qabu dhugaa ndawwal. Ayyee
ايش ركن قوم ايش ركن قوم ايش تمام باي ماشي نقدر باي mucichi cuma faana sirima mucichi mana kan dhufee gara taanaan hin jiraan boroma kun akkuma ana yoo itti maal jedha ani immoo guyyaa mana noollu daqiiqa hin banna daqiiqaaf sekendii fi ban deef eeloo deef ara bannaatiin cabbasnaa rakkinaan qabu dhufaa jirra kun banaa chakastiin eeggadaa dhufteetti wayne bakka dhufe deef ayye bakkash esh deef bannaa Dina? Jirenya koo dure darbamne waan hundumtu Tame jolle ko malo bokkani mitro bara potati benuka malang badami sidas makan nakute Wih, kota Mari tara to bawa rangkap Firadu eh kita tiga tete nih araba na main bubadda kuno ale gawan mana itu amat tu ya ya Wih, orang mana atau salah nagarto Indo, oh akam sabe itu. askuno marufne si mabrarufne Mana gimana? Malang koretan ergana michikuni na radio ijolle makana guddisun nadabe ini mucaasa kana sangafa kana nini tiken dadara sindru masaile saasni fadisu sin fayyadati adara ma guddisa gadara anjal adara Kau busy, man. jireenyallee turfaate irraa deebii barbaadanii Sindani ya tahu mucane rakon ka bunta. Umman ni gunung be kami amma ka bagun rake ya rake na jees. Malume kumaan kuno kararratti na raksa deemu muni akka kanatti illee yaa milli kola jiji ko gadi jeera deemani. Ai, kuna tahu mucane rakki yame da intesa. Ammo adara Rakon ka budisi. Boina ni ba nam be ka wanna jirwa nam be kufani. Isi ya tahu. Wolfena ka wante brada. Maal deemne gariifannaa hin deemnaan inni tokko galee garuu finfinnee kana torbeen ijoollee kana xinnoo ishee guddifadhe dhufeenis narkaa fudhadhaa daraa Deemi ka eegasu maalan godhaamatti yoomuu. maal godhu isin kana narkaa fuudhuun keessan iyyuu naaf guddaadhaan inni ulfina argadhaa Haa ta'u eegaa filaattee mijattee maalan godharee. Buuteenu na gariifadhaan Abbu, inni maal sodaatin tole ani sii jira tole. adaraatiin barbaada ishee dhalagu. Fudhadhaan ishee ilma koo. Ai. Cuma beeknuu callisne.